أما اللي كافي تدبلون على bu'aan isaan buusaa fi jiran ka biraa irratti hin argan ammumaayyuu erga kana ta'e sobaa jiran moo rabbi sobaa jiran taayitaanii waan fokkiftu wayti taayitaan aangoon gaafuma duraatu biyyaa rabaa dawlaan rabaa hamma dawlaan biyyaa dhufee isa cabserra abbaa of rukuteetu irra caala lakuna sagaleen dhageettame ardiin rabbi korona meetira lama addaan fagaadha sanitaayizer illee kun otoo harka ofitti diban sun jecha jedhame itti deebi waan si dhibu dawlaan arabaa dawlaan dur biyya islaamaatti jedhamee beekame ammala ummata walii galee fi heftarii ilaali asumatti lolli gaafa duraa'oo wajjin jiranii gaafa aangoo qaboo wajjin jiranii ummanni dhufee bakka liibiyaa dhufee cabse suni ummanni dhufee lola sana lole suni ummanni dhufee lola sana bakkaan ga'e suni ummata aqiidaatii jedhaniiti kan jedhi dhorkaniif ummanni dhufee lola sana bakkaan ga'e ummata islaamaati waan ta'eef namoota biraatiin bakka qabsiisuudha namoota wanni yaadame kanaaf lubbuun nama kana hundaa wareegamuu qaba gara kanaan hektar gara kanaan maaloodha dawlaan arabaa diinni dhufee alarraa hin cabsine jalqaba ofiif of nyaate ofii wal cabse jalqaba ofiif of nyaate ilaali ati daangaa fi daangaa jiru biyya arabaa tokko kan nagaa ba'e ilaali suudiitu nagaadha ulamaan mana hidhaa jirti aangoodhaaf jecha beekaan mana hidhaa jira inni ni isa nuu beeynu inni nuun beeyne moo rabbiin kan inni beekutu jira si galteetti dubbin obs yeroo ammaa kana keessa harama lammanitti itti gaafatamaa harama lammanitti jedhamee irri kaa'ame ofumaa jaraatiif hoyyoo jechuudha warri silaa hidhamanu bakkeetti ba'aniiti warri silaa gadhiifamuu qaban Khaalid Raashidii maal balleesseeti kan inni hidhame nyaata Deenmaarkii erga inni zulmii kana hunda ummata keenya irratti hojjete ergamaa rabbii irratti kara intini suuraa hojjetanii erga jedhe ergamaa rabbii irratti waan akkanaa zulmii kanaa hojjetanii nyaata jaraa mana keessaa gabbaasaa Dr. Khaalid Raashidiin nyaata jaraa mana keessaa gabbaasaa nyaata jaraa eenyaatina maaliif jennaan horii keenyaan diina ofitti binnaa suuraa ergamaa rabbii kana fakkaatu akkana godhanii balleessanii jedhi gaazexaatti baasanii eega jedhi gaazexaatti baase suuraa kana ofirraa warra ofirratti goosise hin ta'inaa nyaata jaraan nyaatinaa ofirraa dhorkaa jennaan zulmii kanaaf jecha dubbii hammattii kanaaf jecha kan silaa wajjin jechuu qabu Khaalid Raashidiin zulmii tokko malee waggaa 10 meeqa kunoo mana hidhaa jira bara 2006 qabame ka eega hidhame jechuudha amma hadhaa kunoo mana hidhaa keessatti amuuf immoo harka rabbitti ol qabanii gaafatan ammoo nurraa harka karadhaa ni dinqisiisa kanaaf chaayinaan ummata eegame nama miliyoonii 5 mana hidhaa keessatti gurte mashaayika ulamaa jabaa jala ajjeefte beekatu ulamaan kun duraan mana hidhaa keessa ture ulamaa jabaa tokko mana hidhaa keessa ture ummata islaamaa hin sallamsiifte ummata waa barsiifte ummata akkana goote ummata gara islaamaatti aswaamte jedhanii osoo qabanii hidhanu maatii isaa qabanii hidhanii isa qabanii osoo hidhanu maayyii irratti dhiyeenya kana qabanii ajjeesan ulamicha ulamaa jabaa chaayinaan qabdu qabanii ajjeesanii kaanii eega isa ajjeesanii booddee ummata mana hidhaatti guuran mana hidhaatti nama miliyoonii 5 eega guuranii yaayin kun dhufee jennaan rabbiin zulmiin daangaa dabarfate inni Boromaa akka jirutti jira inni Filipiinii akka jirutti jira inni Chaayinaa akka jirutti jira inni Hindii akka jirutti jira dawlaan Arabaa akka jirutti jira wal eega kana hunda keessa ati waan si dhibu addunyaa waan isiin goote zulmii kana achi waan isiin raawwattu kan jirti hin jedhamne Maayinamaariin ummata Maayinamaar boolloo tokkotti walitti qabdee mootitti ibiddaan gubde noobeelii badhaasanii bara akkasi waan addunyaan barbaaddu dalagadii sabbi badhaafamanii waan addunyaan barbaaddu dalagaa bara noobeelii nama ibidda bakka tokkotti ibidda nama walitti qabde Maayinamaariin keessatti nama fayyaa ibiddaan gubame takkaa garteeti bar hiikkaan badhaasaa waan ani dalagu yoo ati na dalagde si badhaasaa eshibbo hiikkaan badhaasaa bara kana eshibbo waan ani barbaadu atama hojjetaa kee tokko waaddiyaa kee tokko ganama balbala si eegee galgala namaati barbaadde bira si dhaqee haajaa kee si fixe tartiibaati barbaaddu san irra yoo deeme badhaasa qofan gootuufi bar itti fuutaa akka achirraa naannoo san irraa deemne gootaa saantimii dabaltaa fi uffata jijjiirtaa fi isa qofaa miti naannoo guutuudhaan wal barsiiste malee kan eenyuti kan raayyaati akkasiin jedhan jecha ajaa'ib kun ilma raayyaati waan si dhibu ofii jiraatii mootittii Maayinamaar dubartittii shayxaanittii san waamanii baga ummata kana nuu gubdee fakkaataga baga ummata isiin boolloo tokkotti walitti qabdee ibiddatti qabsiiftee gubdee utuu arganu kan silaa addunyaa kana irratti albashiriin
firdi beetii mana murtiin tinitti barbaadanu addunyaatti barbaadanu isiin kun ummata walitti qabdee gubdee jennaan baasanii waamanii noobeelii kennanii waan ajaa'ibaa godhe jechuudha addunyaan yoo kana jecha koronaan hin dhumne maaliif dhufaayyuu koronaan itti deebina rabbi koronaa qofatti illee waan dhaabuu miti walillaahi junuudu samaawaat maalati aduu tana baaseeti yoo inni aga ganamaa asirraa kaasuu didee maal godhu waa tokko yoo roobee dhiisuu didee maal godhu balaadha yoo qilleensuma kana bubbisee har'arraa haga guyyaa balaadha ji'a tokko hima bubbisee balaadha roobee caamuu didu balaadha caamee roobuu didu balaadha kanaa eefuu baatee nyaattee quufuu dadhabdu balaadha kanaafuu rabbiini quuftee nyaachuu dadhabdu balaadha wanti hundi balaadha nyaattee yoo ba'uu dide balaadha kanaafi rabbiini walillaahi junuudu samaawaati wal ard yoomiyyuu taanaani humna nun beeyne waraana nun beeyne rabbi harkaa qaba koronaan achi keessaa dhukkubni koronaa jedhamu kuni balaa waraana rabbii isa hin mul'anne jarri isa mul'atuun sitti duulani miti koronaan garuu ijaan hin agarra yeroo dhibba guddifteetiyyi maakroskooppiidhaan agarra si galtee dubbi waraana rabbiini si galee mazluumotaaf jecha erge waraana rabbii duula rabbii ta'uu hin beeku. Gara nutti asaa deemu ni amma koronaani rakkoo hin qabu namruuti hin gaafa ajjeesu rabbiin bookee itti ergee qaba. Hin mul'ata garuunni. Bookeechi mul'ata. Laal bookeen tuni bookeen funyaaniin seente keessatti hin duune beeki koola takka cabe koola takkattu cabe bookeetti ergee akkasii salphisee halkan rafuudhaaf uleedhaan tumanisa yoo tumanii uf wallaalee malee hirribni isan qabu maaliif keessa jirti sammuu seente asiin funyaaniin seente sammuu seente tumanii raffisan yoo tumanii uf wallaalee malee rafuu hin danda'u. Numruuz. Bookee sana immoo subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin maal jedhee gaafate jedhanii bar maal barbaadde addunyaa tanarraa maal sii godha jennaan koola kiyya naa deebisii koola moo maaliif koola barbaadde illaa hadiisaa keessatti maaltu keessa argama beekta bookeen takkittiin suni addunyaa laa tazinu inda allahi janaaha ba'uudaa jechattu keessaa ba'e addunyaan tuni koola bookee takkaa hin geetu rabbi biratti laa tazinu inda allahi janaaha ba'uudaa ba'uudaa san rabbiin maal godhe ruuhii itti godhee jannata seenti jedhan guyyaa qiyaamaa huduudii waliin jechaadha amma gara keennatti yoo as deebine gara biyya keenyatti as deebine asbaaba balaa fiduu kanatti asaa deebine mee akkam jirra haqiiqatan ulamaaa keenyatti akkam jira du'aatni du'aata keenyatti akkam jira daldalaan daldalaa keenyatti akkam jira qotee bulaan qotee bulaa keenyatti akkam jira qotee eenyuun itti kadhata wal dhiibee samiirraa rooba itti kadhatan sheekkonni hoo kasalaatu hoo kasalaachisu hoo akkam jira mee kanallee keessa baanii amma haaliyyan nu rajaa barbaada توبة بربان ربي تديبو بربان بلان في كان ربي نور راها كاسو بربان بلان هندي لعلهم يرجعون ربي كان افنت في دهيك ما نساء أكم جرة كان راها كاسو نيوان بيه كين نجر متى راجع جل كبيرة يوبي كابيرة لك جته لين قد جمعنا لي يمام ماكسة كونتي مامك لسان الحال جده وانا قرتي وان ظاهرة إجانا قرتي لا من نكون مالا جماعة يوجلني إجارني تمرتي هاجما أكو ما كان جتوي إبليسة شيطانة هريات جرن هريات أريا أفراته إسادة موجي هريات هري إسايو هري لا إسايو إنت إسايو أت شيطانا إسرا كاجر تاجنن أفرمو مالي فتي تقصين غو جنن نانغو جري أفرمله ما نناني تقطي ظلميني فياد جد غباغي فتشوفني جد tokkotti zulmiin fe'adha jedhe miidhaa jabina jabaabira ciqilee tokkotti soban fe'adha jedhe tokkotti khiyaanaan fe'adhaa jedhe wal khayyanu tokkotti immoo mala namatti baasu heela sigalee kaydii jechuudha mala namatti baasuun fe'adha jennaan ajaa'iba rabbi har arfan kana immoo nama sirraa bitu jennaan lakkii qabdiitti fudhadhee inni fe'edha. Kan rafanitu inni kana sirraa bitee hoo jennaan edhaa zulmii mootummaan narraa bite jedha mala namatti baasuu heela dubartiin narraa bite jedha khiyaanaa naggaadeen narraa bitee jedha isa tokko gaa giddiidhumaan inni inaaffaa moo beekaan narraa bite jedha
dirquma maani muudha sakkana Allahu akbar. inaafa beekaan narraa bite hayyoota narraa bite shoo mataarraa gad jalqabi yoonaan jette balee isiin daka sanaa fooqii namaa jala dhaabattee lawzii gurgurtu abbaa fooqiitti beekteen hinaaftu isa lawzii gurgurutti hinaaftu walitti naafan isaaba ofiitiin deema kaa isaaba aqlii isaatiin deema inni lawzii gurguru isiin kun akkuma asii lawzii gurgurteedhaaf haasaa tokko jedhe waardiyyaa waa eegu waa biraattiin hinaafu walitti mali abbaan mana eegaa jiru sanatti beekeen hinaafu maal inni kun kana argate miti jedhee isattiin hinaafu billaahi alayka hinaaffaa kanattuu sammuu ta'e achi bal'isuu hin dandeenye jechaa baata hinaaffaan sammuu akka waan cuftee dhiphifteeti inni nahwii beeku isa nahwii beekutti naafa inni hadiisa beeku isa hadiisa beekutti naafa waan wal dhoskinu hin qabnu inni immoo hundaa nahwii fi mantiqa hadiisa tafsiira waa hunda walitti qabatee jedhu immoo nama akkanaatu diqqoo argamaadhaaf warra inaaf hojjira rabbina jaajaraa baasu irra caalaa islaamummaadhaan irra eegaa jirri of eegan jenne yaanna mana nama gurguddaa illee wanti hin taane hin jiraatu mana nama gurguddaa mana nama waa beekuu mana hayyuu wanti hin taane hin jiraatu yoo diqqoo jiraate immoo salphanneerra si galteetti dubbin mallattoo jiraachuu isaatu immoo jira mallattoo jiraachuu keessaa tokko salaatul janaazaa yoo ka'e sheekiin guddaan beekaan tokko as dhufe inni tokko ka'ee itti hidhateen salaatu yookaan immoo mas'alaa an hin beeyneen xiqqoo natti dhuftiidhaaf iyyi inni tokko gama sana ta'a salaatul janaazaa nama guddaa tokko yoo dhufe ilaaltaati baadiyyaa keessatti inni tokko daka sana ta'a inni tokko gubbaa olii sana ta'a because sababni isaa immoo mas'alaa diqqaa mas'alaa adda addaa dara saansiin kun nagaafatti inni kun nagaafata waan adda addaa nagaafattiidhaaf wal baqata wal lagata walirraa adda godaanaa jechuudha. Waan afran wal bira ta'anii ittiin ofirraan dhooggani. Bar waan ajaa'ibaati. Abbaan fooqii kana namni fooqii kana ijaaruu danda'utu itti naafaa jira yawwan halkanii guyyaa akkamittan iyyaa hojii kanarraa dhaabaadhaaf halkanii guyyaa irribatti bulaa jira. Kaayidii dubartii haadha keenya obboleettiidha haadha manaa keenyaati ilmaan keenya akkasii miti. Bar sa'atii keessa waa fayyadamtu qabdi isiinillee sa'atii keessa sitti ergaa dhaammattu qabdi gaaf tokko haati manaa tokko ciniinfuun qabe haadha mana namaati ciniinfuun qabee isa siin ciniinfuun qabde keessayyi lafaa galgala sa'atii magriibaati ciniinfuudhaa qabe namichaa qophaa jira konfoleensa ko'eessa konfoleensa tun ta'in ko'eessa jechuun nama isa gargaaru hin qabne abbaan manaa jechuudha lafaa galgala bokkaatu roobe mana dhimmise la isii ciniinfuu qabdi manni dhimmisa bokkaatu roobe lafaa galgala lafti immoo mixiidha mixiin dhufee iddeen akkana gatan loon dhuftee mana dabe darbate isa qabee isa dhiisu dhabe isa qaalitti ciniinfuu mana keessaa qaba lafti mixiidha gubbaadhaa samaanii roob manni dhimmis ibiddi dhaame loon mana bada dabarfatti balaa rabbiitti weenaan ashhadu an laa ilaaha illallah woba qabee waan dhiisu dhabe jennaan warri moo maal jette beektaa sa'aatii kana kan kanarraa rabbiin fidini jetteen kan kanarraa rabbiin fidini dhiisaame kan kanarraa rabbiin fidini innani maaltu hafe jedhe bokkaadha samiidhaa gabbu'aa jira lafa kunoo waan ati argaa jirtu mixiidha sii ciniinfuun qabee loonii mana bada dabarfattee roobaa jira mana hin dhimmisaa maaltu naafee jennaan kan kanarraa masaanuu dhaqa itti ergaa isin dhaammatte ilaalina siin abbaa isin lafa kaayyitti kun uumama xabiyaadha beekatu xabiyaa basharummaati insaaniyyummaati namooma si galee kaydiin immoo kana biratti jechuudha isa sana dhabamsiisuudhaa yaaduun immoo waan duraan ture fayyisoo agarte waan ajaa'ibaati jechuudha waan duraan ture kanaaf akkamitti jirraa qotee bulaan akkamitti jiraa yooti jette yoo minaan kan isa kanaa daraaree biqilee bareedee jedhe waatti hojjate gaa karaa deemaa jedham ilaa asumaas ilaa utuu jidduu isaatiif jidduu rabbiitii waa qajeelee bar isuma kana rabbi qajeelchaafii beeka ardiin gaafa sitti jallattu situ rabbi wajjin nagaan qabu ardii yeroo sitti jallattu gaafati rabbi wajjin nagaan qabne bar mana keessaa nagaa si dhaba bar ilmaantu waa ta'e sitti dhufa bar gaafati nagaan qabne loonati qabdu nagaa sitti dhaba bar gaafati rabbi wajjin nagaan qabne wama tokko nagaa sitti dhaba amma warri waa argate kun nagaarra feesee haa jirtaati
inni waa qabaatee waa horatee waa walitti qabateedhaaf nagaan rafese yaa jirta lakki yoo jidduu warri nagaadhaan rafee jiru warra jidduu isaatiif jidduu rabbii nagaan bu'e namni asla yeroo jidduu isaatiif jidduu rabbiitti nagaa buufate immoo jidduu isaati inaaffaa islaamummaadhaan of qaba amantiidhaan of qaba rabbitu kenneef ibbo ishoo maasha Allah alhamdulillah yaa rabbi maali jennaan waan inni horate kana keessaa hiyyeessatu keessaa qaba zakaatu keessaa qaba miskiinatu keessaa qaba sigalee rakkataatitti haara galfata dhabaatutti argata daaraatutti uffata beelaatitti nyaata dheebotaatitti dhuga jedhee hin gammadu dura jennaan bakka inaaffaa bira geenoo dhaqe immoo osoo akka kana jedhu qaalichi mina hangalfatu osoo inni akka kana jedhu inni mina hangalfatu tartiibuma isaatiitti ati isa jettaan bokkaanachi ila hatta bokkaa roobu kanayyi ala achi roobee asii dhiisee jedheetti dhaabatee fi kan ilaalu jira sigaleera dubin wanni namni walitti hojjetaa hin jiru kanaaf balaa amma fide kan harka kootiin dhufe harka keetiin dhufe waan ta'eef gara rabbiitti deebinee shaatiin kun jechuudha ofumaa keenya mee maal irraa quba qabdi fakkeenyaaf akaafnu mee eega mana nu galte atu suma mana nu gale eega mana nu galte imaamaaf muwazzinii jidduu nagaan jira darasaadhaaf aalima jidduu nagaan jira darasaan isa dhaqee waa qara'u caalaa bara irra caalaan isaa isa rabbiif waa qara'e keessa jira baay'een isaa laakiin inni garii immoo mas'alaa gaafatamee akkamittan abaluu gadi ta'aa jedhee dhaqa beeyta yoo rabbii jedhee dhaqe immoo sila atama naawii beeyta sababa naawii wallaaluu maaliif rakkattamaat inni hir'ina kooti itti naan guuttuma yoo isla islaamummaadhaaf yaaddee jiraata sababan da'iifaa sahiha gochuumaaf cinqabxee jennaan sheeki koo iddeen kun da'iifa abaluu da'iifa jedhe iddeen kun hadiisa da'iifessaniiru jettee yoo naa yaadde nasiyaa naa goote qajeelee bara ammuma kana sila islaamaaf lafatti yoo qaraate garuu islaamummaatti keessa ani fatatteenye yoo qaraan yoommoo islaamummaan akkuma taayitaa ta'e taayitaanii meeshaa faayidaa agartee akkanan taane meeshaa faayidaa meeshaatti itti agartee ittiin olaantummaa tokko itti agarsiisu wayi immoo israa zarf qaama hojii siyaasaan akka namaa silaa biyya hoogganuu dhufe bara irraa of qabdee xiqqoo nyaatte biyya nyaachifte xiqqoo irraa ofii keetii godhattee guddaa biyyaa gootee sigaltee amma jiraattu qofittii keessa jiraattee akka Umar ibn Khattaab carqiin tiraasii eessaa ba'ee jedhe gaaf tokko haadha manaatiin jennaanii carqiin tiraasii eessaa fuute jedhes duriin jiru carqii tiraasii mana keessatti to'ata duriin jiru eessaa baaftanii itiyyee jedhen waan duriin jirre eessaa fidanii jennaanii raashina raas mana beetel maalirraa mana nyaataatii nuu kennamu raayyanii saantimii tokko walitti qabadhee kunoo xilfitti kana akkana bitadhee jennaan awaaj labsaachi ba'e jennaan tirfii natti kennaa jirtanii narraa muraa tirfii carqii tiraasii biteen qaba shoof warri biyya hoogganu akkanatti hooggane mee eega mana nu galte waan irra yaani jarrib waan irraa jarrabde qabda waan agarte qabda imaamaan mu'azziniin akkamitti waliin jiran yeroo jennu inni sagadu lammanoo akkamitti waliin jiran jennee qofa dhiisuu hin qabnu wanni mataadhaa gadi bade miila nan kaaku beekaa yoo tolle aalima yoo tolle si galee jaahila birattiin salphannu beekatu maaliif jennaan sheekiin akkam jedhan namni biyyi keenya immoo ulamaa harka jira yeroo ammaa kana keessa ulamaan biyya harka jiru kun akkamaa ta'u tokko lammaffaa gaafiidhaan hadeebi'u imaama jala jira ummanni keenya imaama gaaddisa godhatee jala jira gaaddisni isaa kun isa keessa aduun dabarsine miti jennaani imaamni eenyuna ta'u maalirraa quba qabdaa bareeda deebiftee nagaafate رب سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا جليل سقليات التناس وقتكنا ربي سيكن أجل قال كيامتي والله كس ميشا راماني قافة بربادي فرط قافة بربادي أيه وجاكي ديمسك دابتك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك جرتك أنا ربي تسوم أنامتك ربي سومي waan si yaadachiisa waa rabbii jennani ilkaan ababbaa cabe ababbaa gaafa ni ilkaan isaanii cabe ababbaa ilkaan keessanii hin cabeen jedhe gama muriin isaanii seenama 90 achi dabarfate yeroo san ennaani hin cabee jennaan lakki jedhan jennaan meeshaana biraa qabu abbaan fudhatee jennaan jedhan galchee fixee ka'een dhaqa jedheetanii meeshaana biraa qaba naaf kennuu fi natti kennuun tokko miti ilkaan na bira kaatee hin fudhatee jedhan ija na bira kaatee hin fudhate jedhan humna na bira kaatee humna isaa fudhateera jedhan dargaggummaa na bira kaatee hin fudhatee jedhan gabbina na bira kaatee hin fudhate amma uqqataan lafa jira jedhan meeshaa isaa deebisee fixeetanii dhaqaafanii meeshaa rabbii ta'uusaa hawaasni akka inni hubatuuf meeshaan inni sirraa qabu sun
nuti amma meeshaa rabbiiti sagaleen kee meeshaa rabbiiti dhaabanni kee meeshaa rabbiiti uumaan kee meeshaa rabbiiti dhiira ta'uu ati filattee hin dhufne saba filattee hin dhufne fuula filattee hin dhufne dhiira ta'uu saala filattee hin dhufne ati ma dhufte kennaa rabbiiti bar kennaa rabbii kana achi daangaa bira taruuni rabbitti adaba dhabuudha qooda rabbii diduudha barku ahum yaqsimuna rahmata rabbik jarasii qooda mo rabbi sii kenni rizqiin eessa jirti asaasan rizqiin bari samii jirti وفي السماء رزقكم وما توعدون جل ملئ أسر والفتان جنة كوني الجوارح تتعب والقلوب تتوكل جل الرسول عليه الصلاة والسلام أتي وني تقوتو كامانو لي قدم تيوا بربادتو ألتي رزقنا سنجر توبر قبرا قد يسير قمتي كنافي أنا أما يرو الله كان يو أرجو أولا مشايخني مشايختي أكم جرا جتة مشايخ هي برسيسان تكم جرا مية أما مشايخ مرة أقولن أيه شكوني نورتي كراني شيخ أنا ما كودا شنين تاني تولي ورّتي كراني أيه كندي صبر فني كبن فني تقرب بين كنين والله كون علم الحديثين كون فقه كراسي كون توحيد كراسي كون كان مرا ديسه مو كانوا ما هندا ديسه فكرة مان تفكر ورّ كراسي سجّ جرّ كوني دندتين كن والكتايو كبجدني يوم نابان يقوم ورّ بك كان راكا جتّا أيه هرّسا كانت كانوا أرجنو إسامتي حقيقة كبجان علماء ولي كبو حجم جايوجة تجافي كيس جرا جتا بكرة لا بكين برباد نما علماء كبجنا كمتيو في ذاتي بكبجمان أصله فين علماء فكم جرا يوجة علماء نانو تكو والبيرة إيه كراسي سوفي علماء كريات كراسي سو كريان جالتا كول مدي جركون أمو يو برباد ولون دبيس ولين جراني بيه حسبنا الله ونعم الوكيل كوني مشاكل أما بيا كيس جرا أكو علماء تيو واقع أما جرا مئة إصابة كوكودة إمام الأمير قلت سجلي كان اللي ربي تكين سجلي سنين اللي ربي تكين نمني قرين سي جالتا قريني سكان جالتا أكان كان ما تكو ومن قافة إني جالكابو تراوي هفا كيستي يولال تيجي فكين نما شن صلاتي قلوجر نما مو شن إجتين فجرا يستانو سن ولين صلاتو جتة ممكن ربي تيمي جري كل بين بري متى إسانيتي ربي تسيكني ربي توكلنا سيقول لي جبات نجدو باي إن نموت أجتي يسدوب عن صلاة تدي صلاة لملء مؤذن فرد مؤذن أبرب الرحمة تقول إيه ملء أبرب إلا من رحم الله فرد دولان تكون أذان كون سجليسات تولا كبيرام مو سجليسات تنتان والربر مايكروفون ولا ربك سجرا إنه لا بيتا إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح جري وما جرى نما مايكي مالي بكا إيه هيا على الفلاح كيس جراتي إني ما فلاح سنتي نما وما جرى إني توامني ما تركوا مالي بكا كانت علمنا ما كوني نمو ما يسمو جاجرو يبقى ملء وام بران أربكاتي جت سن مؤذن جل مايكي وجوبو كيسو ما إمام أنتاني ميرا بكيس خطيب ما أنتاني إمام جل جوبو كيسو شيخ دورا قدّا كبته تاء دوري لين بسمان ثاني مرجع مان ثاني ورفتوا كأنه مان ثاني هذا شيخ كانت تديم كوني واقع أما بيجي كيس جرو واقع بيجي كيس جرو كيسا تقول لما جنّي يوبا دولمين غبّر راه جلات شيخ بيرجرا دعاء بيرجرا دعاء من أرجنت أما اللي كافي تدبلون على bu'aan isaan buusaa fi jiran kabiraa irratti hin argan ammumaayyuu erga kana ta'e uuf sobaa jiran moo rabbi sobaa jiran taayitaanii waan fokkiftu wayti taayitaan aangoon gaafuma duraatu biyyaa rabaa dawlaan rabaa hamma dawlaan biyyaa dhufee isa cabserra abbaa of rukuteetu irra caala lakuna sagaleen dhageettame ardiin rabbi korona meetira lama addaan fagaadha sanitaayizer illee kun otoo harka ofitti diban sun jecha jedhi meetti deebi waan si dhibu dawlaan arabaa dawlaan dur biyya islaamaatti jedhamee beekame ammala ummata walii galee fi heftarii ilaali asumatti lolli gaafa duraa'oo wajjin jiranii gaafa aangoo qaboo wajjin jiranii ummanni dhufee bakka liibiyaa dhufee cabse suni ummanni dhufee lola sana lole suni ummanni dhufee lola sana bakkaan ga'e suni ummata aqiidaatii jedhaniiti kan jedhi dhorkaniif ummanni dhufee lola sana bakkaan ga'e ummata islaamaati waan ta'eef namoota biraatiin bakka qabsiisuudha namoota wanni yaadame kanaaf lubbuun nama kana hundaa wareegamuu qaba gara kanaan hiftar gara kanaan maaloodha dawlaan arabaa diinni dhufee alarraa hin cabsine jalqaba ofiif of nyaate ofii wal cabse jalqaba ofiif of nyaate ilaali ati daangaa fi daangaa jiru biyya arabaa tokko kan nagaa ba'e ilaali
Suudii tuna gaadha. Ulamaan mana hidhaa jirti aangoodhaaf jecha. Beekaan mana hidhaa jira. Inni ni isa nuu beeynu. Inni nuun beeyne moo rabbiin kan inni beekutu jira. Si galteetti dubbin. Yeroo ammaa kana keessa harama lammanitti itti gaafatamaa harama lammanitti jedhamee warri kaa'ame ofumaa jaraatiif hoyyoo jechuudha. Warri silaa hidhamanu bakkeetti ba'aniiti warri silaa gadhiifamuu qaban. Khaalid Raashidii maal balleesseeti kan inni hidhame. Nyaata Deenmaarkii erga inni zulmii kana hunda uummata keenya irratti hojjete ergamaa rabbii irratti suuraa hojjetanii ergamaa rabbii irratti waan akkanaa zulmii kanaa hojjetanii nyaata jaraa mana keessaa gabbaasaa Dr. Khaalid Raashidiin nyaata jaraa mana keessaa gabbaasaa nyaata jaraa eenyaatina maaliif jennaan horii keenyaan diina ofitti binnaa suuraa ergamaa rabbii kana fakkaatu akkana godhanii balleessanii jedhi gaazexaatti baasanii eega jedhi gaazexaatti baase suuraa kana ofirraa warra ofirratti goosise hin ta'inaa nyaata jaraan nyaatinaa ofirraa dhorkaa jennaan zulmii kanaaf jecha dubbii hammattii kanaaf jecha kan silaa wajjin jechuu qabu Khaalid Raashidiin zulmii tokko malee waggaa 10 meeqa kunoo mana hidhaa jira bara 2006 qabame ka eega hidhame jechuudha amma hadhaa kunoo mana hidhaa keessatti Amuuf immoo harka rabbitti ol qabanii gaafatan ammoo nurraa harka karadhaa ni dinqisiisa kanaaf chaayinaani ummata eegame nama miliyoonii 5 hidhaa keessatti gurte mashaayika ulamaa jabaa jala ajjeefte beekatu ulamaan kun duraan mana hidhaa keessa ture ulamaa jabaa tokko mana hidhaa keessa ture ummata islaamaa hin sallamsiifte ummata waa barsiifte ummata akkana goote ummata gara islaamaatti as waamtee jedhanii osoo qabanii hidhanu maatii isaa qabanii hidhanii isa qabanii osoo hidhanu maayyii irratti dhiyeenya kana qabanii ajjeesan ulamicha ulamaa jabaa chaayinaan qabdu qabanii ajjeesanii ka'anii eega isa ajjeesanii booddee ummatamu mana hidhaatti guuran mana hidhaatti nama miliyoonii 5 eega guuranii yaayin kun dhufee jennaan rabbiin zulmiin daangaa dabarfate inni Boromaa akka jirutti jira inni Filippinii akka jirutti jira inni Chaayinaa akka jirutti jira inni Hindii akka jirutti jira Jawlaan Arabaa akka jirutti jira eega kana hunda keessa ati waan si dhibu addunyaa waan isiin goote zulmii kana achi waan isiin raawwattu kan jirti hin jedhamne Maayinamaariin ummata Maayinamaar boolloo tokkotti walitti qabdee mootitti ibiddaan gubdee noobeelii badhaasanii bara akkasi waan abbiyyaan barbaaddu dalagadii sabbi badhaafamanii waan abbiyyaan barbaaddu dalagaa bara noobeelii nama ibidda bakka tokkotti ibidda nama walitti qabdee Maayinamaariin keessatti nama fayyaa ibiddaan gubame takkaa agarteeti bar hiikkaan badhaasaa waan ani dalagu yoo ati na dalagde si badhaasaa hiikkaan badhaasaa bara akkana ishibbo waan ani barbaadu atama hojjetaa kee tokko waaddiyaa kee tokko ganama balbala si eegee galgala namaati barbaadde bira si dhaqee haajaa kee si fixe tartiibaati barbaaddu san irra yoo deeme badhaasa qofan gootuufi bar itti fuutaa akka achirraa naannoo san irraa deemne gootaa saantimii dabaltaa fi uffata jijjiirtaa fi isa qofaa miti naannoo guutuudhaan wal barsiiste malee kan eenyuti kan raayyaati akkasiin jedhan jecha ajaa'ib kun ilma raayyaati waan si dhibu ofii jiraatii mootitti Maayinamaar dubartittii shayxaantitti san waamanii baga ummata kana nuu gubdee fakkaata baga ummata isiin boolloo tokkotti walitti qabdee ibiddatti qabsiiftee gubdee utuu arganu kan silaa addunyaa kana irratti albashiriin firdi beetii mana murtiin tinitti barbaadanu addunyaatti barbaadanu isiin kun ummata walitti qabdee gubdee jennaan baasanii waamanii noobeelii kennanii waan ajaa'ibaa godhe jechuudha addunyaan yoo kana jecha koronaan hin dhumne maaliif dhufaayyuu koronaan itti deebina rabbi koronaa qofatti illee waan dhaabuu miti walillaahi junuudu samaawaat maalati aduu tana baaseeti yoo inni aga ganamaa asirraa kaasuu dide maal godhu waa tokko yoo roobee dhiisuu dide maal godhu balaadha yoo qilleensuma kana bubbisee har'arraa haga guyyaa balaadha ji'a tokko ima bubbisee balaadha roobee caamuu didu balaadha caamee roobuu didu balaadha kanaa eefuu baatee nyaattee quufuu dadhabdu balaadha kanaafuu rabbiin quuftee nyaachuu dadhabdu balaadha wanti hundi balaadha nyaattee yoo bahuu dide balaadha kanaafi rabbiin walillaahi junuudu samaawaati wal ardh yoom iyyuu taanaani humna nun beeyne waraana nun beeyne rabbi harkaa qaba koronaan achi keessaa dhukkubni koronaa jedhamu kuni balaa waraana rabbii isa hin mul'anne jarri isa mul'atuun sitti duunani miti koronaan garuu ijaan hin agarra yeroo dhibba guddifteetiyyi maakroskooppiidhaan agarra si galtee dubbi waraana rabbiin si galee mazluumotaaf jecha erge waraana rabbii duula rabbii ta'uu hin beeku
garanatti asaa deemu. Ni amma koronaani rakkoo hin qabu. Namruuti hin gaafa ajjeesu rabbiin bookee itti ergee qaba. Mul'ata garuunni. Bookee xiqqoo. Bookechi mul'ata. Laal bookeen tuni. Bookeen funyaaniin seente. Keessatti hin duune beeki koola takka cabe. Koola takkatti cabe. Bookee itti ergee akkasii salphisee halkan rafuudhaaf uleedhaan tumanisa. Yoo tumanii uf wallaalee malee hirribni isan qabu. Maaliif keessa jirti sammuu seente asiin funyaaniin seente sammuu seente. Tumanii raffisan yoo tumanii uf wallaalee malee rafuu hin danda'u. Numruuz. Bookee sana immoo subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin maal jedhee gaafate jedhanii bara. Maal barbaadde addunyaa tanarraa maal sii godha jennaan koola kiyya naa deebisii. Koola moo maaliif koola barbaadde? Illaa hadiisaa keessatti maaltu keessa argama beektaa? Bookeen takkittiin suni addunyaa laa tazinu inda Allahi janaaha ba'uudaa jechattu keessaa ba'e. Addunyaan tuni koola bookee takkaa hin geettu rabbi biratti. لا تزن عند الله جناح بعودا بعودا سر ربي مال روحي تقولي جنة سنتي جنة بويا قيامة ودودي ولين جتان أما غرك النبتي واسديبين غربي يكين نبتي واسديبين أسباب بلا فيدو كانت أسديبين مي أكم جرا نمت حقيقة علماء كين نبتي أكم جرا دعاة كين نبتي أكم جرا دلدلا كين نبتي أكم جرا قتيبولا كين نبتي أكم جرا قتي إنو نتكاد توليبه سميرارو بتكاد شيكونيو كسلاتيسو أكم جرا مي كان اللي كيس باني أما حاليا نو رجاء بربان توبة بربان ربي تديبو بربان بلان في كان ربي نراها كاسو بربان بلان هندي لعلهم يرجعون ربي كان أفنت في دهيك ما نسا أكم جرا كان راها كاسو نميوان بيكين نجر متارا جل كبيدا يوبي كابيرا لك جتة لينغدا جمعنا ليمام ماكسة كونوتي مامك لسان الحال جده وانا قرتي وان ظاهرة إجانا قرتي لا من نكون مالا جمع يوجلني إجارني تمرتي هاجم أكو ما كان جتوي إبليسة شيطانة هريها تجرن هريها تي أريها براته